Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Big Show Entertainment Channel keessan akkam nagaa fayyaatan jecha har'aan kana viidiyoo gabaabduu keessan waraabuu barbaanneeti akka hidhamtoota mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa jechuudha. Kunis kan isin waraabuu barbaanne lola haala mandara biyya keenya deemaa jiru irratti waraana TPLF fi waraana mootummaa naftanyaa nama nyaataa biyya keenya weeraraa jiru irratti waan gabaabduu isin waraabuu barbaanneeti akka mana hidhaa biyya Saudi Arabiyaa jechuudha. lolli ammaan tanaa kunis torbaan tokko keessatti lubbuu namoota dhibba lakkaawamanii kan du'ee fi lubbuu namoonni kumaatama lakkaawwan ammoo qe'ee fi qabeenyi isaanirraa buqqa'anii biyyoota ollaatti kan baqatan hoggaa ta'u gara fuulduraatti Oromoo fi Oromiyaa akkam godhuu ta'a laata akkasumas uummanni Oromoo akkam ta'uu qaba laata waan jiru irratti nutis yaada gabaabaa uummata keenya kan wajjin hidhamne irraa sassaabannee kan isin biraa gahuu ta'a nu hordofaadhaa isin jaa. Ashama akkam jirtan kabajamtoota Salmaan Oromoo biyya idil addunyaa irratti argamtu fayyaa keessan akkam nageenyi badhaadhaa isin jala. Egaa nuti amma yeroo ammaa kan argamnu mana hidhaa Saudi Arabiyaa Jiddaatti argamna. Kanaaf immoo jaalannee viidiyoo waraabuu hin ta'in haalli yeroo biyyi keenya keessa jirtu waa yaachisaa waan ta'eef nulleen akka lammii tokkotti nu yaachisee waan jiruuf dubbachuu barbaanneeti. Kanaaf nuti immoo duraan dursee akka Oromootti yeroo kanatti Oromoon maal gochuu akka qabu irratti immoo xinnoo waan beeynu irraa dubbachuu barbaanneeti. Kanaaf immoo isin uummanni Oromoo biyya keessa jirtan baroota hedduudhaaf jaarraa hedduudhaaf qabsoo akka saba tokkootti qabsoo gaggeessaa turre. Qabsoo kana irratti immoo aarsaa taane aarsaa gurguddaa kaffalaa turre. Kanaas har'a sammas deebinee aarsaan taane kaffaluudhaaf qophii otoo hin ta'in ammas sadarbe irraa barannee gara mitti akka deemuu qabnu barbaachisaadha. Maaliif lolichi amma biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun kan Oromoodhaaf miidhaa qabu otoo hin ta'in Oromoo irratti gara miidhaatti kan deemaa jiru waan ta'eef kanaaf immoo nuti amma yeroo ammaa kana tokkummaa keenya cimsinee kaayyoo keenya saganamaa qabanneen tokkummaa keenya cimsuudhaan qeerroon keenya wal ijaaree gara fuulduratti adeemee hooggantoota isaa kanneen mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran fakkeenyaaf kan akka Obbo Baqqaleen baay'ee miidhaa guddaarra jiru akkasuma Juwaaris miidhaa guddaa keessa jiru isaan kana akkamittiin akka isaan kana mana hidhaa keessaa baafachuudhaaf qabsoo dhiibbaa irratti mootummaa irratti gochuun barbaachisaadha malee ammas gara lammii keenya qeerroowwan keenya olfaa lufaa boruuf abdii boruu kan nuuf taane gara waraana sanattiin akka isaan deemanii walaloon taane keessa galanii miidhaan taane akka isaan irra gaanetti kanaaf immoo waan akkasii keessa kan galle irraa of qusachuun barbaachisaadha. Hayyamee barsiisaa isin akka nama tokkootti maqaa keessaniinis barsiisaadhaasi waggoota hedduudhaaf barsiisummaa keessa turtaniiti har'a garuu biyya namaa keessatti wajjin rakkachaa jirra mana hidhaa biyya ambaa keessatti mee hegeree biyya keenya irratti hoo maal jettan isin? Egaa galatoo isin jedha baadar hegeree biyya keenyaatiif dursaan ati nagaan bulu ollaan kee nagaan haa buludha. Nageenyi ollaa Oromiyaa kun jeeqamuun booda isaatti gara Oromiyaa dhufuu isaan oolu. Nutis biyya ambaatti kan hidhamnee hanga ammaatti garuu dhabneef tokko nageenyuma lammaata humna biyyi teenya qabdu saala addunyaa wal bira qabnee oolaan biyyi teenya duraayyuu addunyaarraa isa sadarkaa ga'aanaarra jirti. Biyyoonni hundi isaatu galanii Itoophiyaa qofatti hafama biyya Saudi Arabiyaa kanatti mana hidhaa keessa kan jiru lammii Itoophiyaa qofa. Kanaaf biyyi teenya humna akkasiis hin qabdu. Nuti hanga ammaatti sababa humna dhabuutiin as turre. Siyaasa keessatti immoo Oromoon hanga ammaatti miidhamaa ture. Mootummoonni irra hanga ammaa nuufoonni godhan hin jiru. Oromoon hanga ammaatti dararamaatu jira. Jawaar Faantis wanni biraa Oromoo haasa'e malee wanni hidhameef sababa Oromoo ta'uu danda'a. Egaa namni hidhaa jiru tokko akka kanuu lakka uummanni hidhaa jiru dursamee Oromoon hidhaa jiru yoo ba'e Oromoon yoo ofii fayyee nama biraatti irraa dhaamsuu deemu nuu ibiddi nurra jira. Namni irraa oggoramee uummanni kun biyya alaatti kun biyya keessatti taa'uutti jira. Kanaaf hatattamaa yoo danda'ame uummanni keenya nutis biyya alaatti akka kan lakkifamee galu ka biyya keessa jirus akka kan nuu lakkifamu sana booda deeggarsa godhamuuf laallatanii murteessanii yoo gargaarsa barbaachise kamtu na fayyada jedhamee adda laallamee gargaarsi illee uummanni beekee adda baafatee akka gargaaruudha. Kanaaf hundi isaatu yoo laallu lolli isaanii nu fayyadas nu fayyadus gama tokkoon nuti akka qophoofnu taasisa nuti immoo akka haala mijeeffannu Oromiyaa irratti abbaa akka taanu karaa isaan kana fakkaate. Kana booda wanni kana booda itti ilaalamaa deemu hundi yoo of danda'a deeme nuti immoo yeroo kanatti waa'ee Oromiyaa ofii keenyaaf murteeffachuuf baatti ta'uu qabnaadha. Kanaaf laallamee hundi isaatu qeerroonis abdii yookaan kutatiin akkuma dura qabsaa turetti qabsaa'ee waan ofirraa eegamu taasisee qabsoo Oromoon taasisuu qabu. Oromoon immoo akka ofiitti
innis mirga keenyas kabajsiifannee mirkeennaaf dubbachuu qabnaadha malee dhimma nama biraatiif yeroo kanatti akka dha'uu qabnu jedhame gabaabaa. Mee barsiisaa itti dabaluudhaan uummanni keenya amma murni tokko jara kaan deeggaraa murni tokkos gamana jira jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf murni tokko mootummaatiif elleeffate wajjin hoggatoo murni tokko immoo mootummaa naftanyaa nama nyaataa wajjin jira. Kana jechuun kiyya qeeroon haala yeroo ammaa tanaa kana laaltee akkam ta'uu qabdi. Hara tokko goruu qabdi moo karaa hara tokko haa goranii moo karaa karatti akkanumatti itti oofanii nama abbaan mo'ate haa mo'atu jettaati. Egaa kun siyaasa fedhii namaati. Uummanni kun ka deeggaru yookaan immoo kun amma yeroo waan tokko tokko laallu hanga sangaa guuree kennuutti deemaa jira. Kanaaf gareen kun immoo maaltu tolee fuudhanii kennan keeruree jira. Akka namoonni biyya alaa jiran kunneen yoo laalan wanni kun nu ilaallatu akkaataa itti deemamu qaba. Yeroo humna keenya akkuma itti goonee ofii keenyatti walitti qindoofne waan nurraa eegamu godhuudhaa keeruree jira. Kanaaf deeggarsi nama tokko gargaaru mootummaa cinaa dhaabachuullee hin didamu. Mootummaan kun immoo maal na gargaare maal na godhe anaaf akkamitti cinaa dhaabbatee dandee mootummaa kanas ilaalu isa keessa hagamtu maal rakkataa jira akkamitti deemaa jira kayru kanallee innis maal nu godhe fuulduras immoo maal nu gargaara akkamitti immoo Oromoon xaxaama keessaa baana jennee illee adda baafnee ilaaluu qabna. Garamitti deeggarsa garamii godhuu qabnaas adda baasuu qabna. Kanaaf siyaasni tokko odoo namaan galii itti deemanii tumaan caalmaan namni gareen humni tokko maaf kanaa godha jedhee komatullee jira. Kun immoo nuun galchus wanti kun lolli isaanii nuun galchu Oromoo lolli isaan lamaanii kun jarri tokkomaa ufumaan wal lolaa jirti faayidaa ofii irra barbaadu deemamee kun hunduu teessoon garuma keenya garagalaa yoo mo'ate hunduu garuma keenya garagaluu danda'a. Kan kunillee waan jiruuf kan hundi walitti qabamee ilaallamee deeggarsa yoo godhamullee kan nu fayyadu irratti odoo hirmaannee bareeda. Kamtu nu fayyada kan odoo ilaallee adda baafanne. Baay'ee barsiisaa guddaa galatama. Mee takka ati akka qeeroo tokkootitti uummata keenya akkanatti gargar qoodamee malaa marii dhabee kaaniin mootummaa kaan jalaa kaaniin mootummaa kaan jalaa fakkeenyaaf mootummaa naftanyaa jalaas warri deeman jiru hatta hanqa horii fi midhaan sassaabanii geessuufitti hanqa maallaqa gurguddaa baasanii deeggaruufitti kan deeggaran jiru. Uummanni kunis ammoo lakkii nu barbaachisu jedhanii uummata kaan warra deeggarantu jira. Mee ati akka qeeroo tokkootitti qeeroo Oromootiif maal dhaamta? Galatoon isin jecha ergaadhaan isin qeeroo Oromootiif qabu kun hubannaan isaa awwala yeroo madaaltee ilaaltu namoonni yaada akkanaa kana qaban jarreen kun maal akka ta'an namaaf ifa jechuudha. Kallattiidhaan xiqqii keessa galchitee yeroo ilaaltu jarreen kun akka abbaa garaa ta'an jechuudha. Jarreen sabaa fi yaada osoo hin taane jarreen argitee nyaata lubbuu isaaniitiif yookaan kursii isaanii bichaaf yaadanidha malee nama sabaa fi yaadan akka hin taane irraa hubachuu dandeetta. Kallattiidhaan immoo qeeroo Oromoo irraa waan eegamu wareegama qaqqaalii kaleessa kafalesan deemee gara fuulduraatti akka nama bishaanitti gannaqee osoo hin goone guyyaa tokko injifatee galmaan ga'ee qabsoo isaa san argitee kaleessa abbootiin isaanii irratti wareegaman san akka argiteetiin gammadee seenaa abbaa isaanii sanis galmaan ga'atu irratti jajjabaateetiin wal qabateetiin laga ce'uu qaban jedha. Gara biraatiin immoo yeroo kallattiidhaan amma biyya keessatti haala mashaakilaa kanarra jiranitti gamaa gamanaati argitee kallattiilee kutaalee Oromiyaa hundarraa wal quba qabaatee bifa dhageettii tokkootiin akka quba argitee walitti aanutitti walii aanee yaada tokko irratti socho'ee wal dhageettiidhaan itti fufuu qaba. Akkasuma immoo haadha abbaa isaaniitis obboleessa fi argitee obboleettii isaaniitis haala jireenyaatiin immoo kan gargar jiraatan jechuudha. Namoonni yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan karaa telefoonaatiin wal quba qabaatanii kallattii kanaan haadha abbaa isaa irraa dhalate kana jechuudha. Dhalli ammaatiif dhalli kaleessa xiqqoo haala hubannaa kanarratti waan wal hin ginneef kallattiidhaan haadha abbaa isaaniitis waan sirrii tokko agarsiisaa waan sirrii tokko muuxannoo sirrii tokko fudhachiisaa bifa kanaan deeggarsi tokko maaliif akka bu'uuramu sirba yoo taate kaleessa sirbinee jirra jechuudha yeroo tokkotti. Yeroo argitee jalqaba kaleessas wanna tokko argitee akkuma argineen gammachuu takka xiqqeeqatti osoo fuuldurii si maal akka isii ta'uudhaan sirbaa ture. Sirbi sun oofee bakki inni nu geesse kan waliin garre kanarraa barannee amma achi argitee akka nu keessatti shawwadamni tokko nu keessatti mul'atu. Shawwadamuu kana dhiifnee kallattiidhaan argitee dhugaa jirtu dubbii sirrii qabanneetiin karaa kaleessa abbootiin keenya nu qabsiisan irra deemnee tamaar ayyoota deemnee sitti dhabaa jiru kana namni argitee fedhii lubbuu isaatiif hidhame tokko hin jiru saba isaatiif hidhame nama saba isaatiif hidhame kana quuqama saba isaatiif jireenya gaarii dhiisee kan biyya alaa jiraatu kan immoo jireenya argitee biyya keessattuu mijjeeffatee jiraachuu danda'u kan immoo mootummaan kunuu isatti ajamu
isaa kana didee karaa sirrii irra jiraachuu dhabuu isaa argee mootummaa kanaaf dhaabbatee argite diina isaa ta'eetiin mana hidhaa seenee saba isaatiif malee lubbuu isaatiif hime. Kanarraa hubateetiin yoomiyyuu lubbuu duutu jedhee argite qoonqoo jala deemu osoo hin taane saba isaatiif argitee namni tokko waggaa dhibban jiraatu ni dabra saba isaa keessa isa duuban dhufuuf waan gaarii tokko lafa kaa'ee deemuu qabaan jedha. Kana wanni qeerroo keenyarraa eegamu kana wanni nullee dhadhaamu kana immoo wanni nuuf buleeja keenyallee barsiifnu. Tole kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaatti argamtan akkasumas kanneen biyya keessa jirtan haalli yeroo ammaa tana biyyattiin Itoophiyaa keessa jirtu haala yaaddessaadha. Haalli kun immoo haala gara fuulduraatti rakkoo guddaa gara Oromoo dhuftees Oromiyaa irras gahuudhaaf adeemaa jiru. Haala kana immoo ofirraa qolachuudhaaf yeroo kamuu caalaa tokkummaan Oromoo barbaachisaadha. Tokkummaan qeerroo keenyaafis barbaachisaa waan ta'eef kara kanaaf immoo warroonni immoo deeggarsa gara uummata kanaa uummata kibbaa kanatti taasistan immoo of eeggannoo guddaatu isin barbaachisa. Maaliif Oromoon yeroo kamitti caalaa amma yeroo ammaa kanatti deeggarsa kamiyyuu lola kanaaf gochuun irra hin jiraatu. Humnaanis ta'ee maallaqaanis ta'ee deeggarsa kamuu gochuun irra hin jiraatu. Maaliif jarri lamaanuu bineensa irratti immoo gara of laalanii of dagatanii itti of kennuun immoo hin barbaachisu. Kanaaf ammoo irraa of eegee kamittiin gara tokkummaa isaa eeggatee gara fuulduraatti adeemee injifannoo isaa kana dura argate injifannoo kana immoo diinni immoo injifannoo kana isaa kana immoo fudhachuudhaaf harkaa baafachuudhaaf guyyaa halkanii guyyaa tooftaan hojjechaa waan jirteef tooftaa isaanii kan immoo uummanni keenya irratti baree gara fuulduraatti kallattii gara hayyootaa wajjin mari'atee gara fuulduraatti adeemuu barbaachisa malee diinagdee isaa humna isaa lafaa dhufaa qeerroo isaa boroo abdii biyyaa boroo garan dhiigantaa karan taanetti aarsaa kaffalchisuun irra hin barbaachisu. Aarsaa baroota hedduudhaaf aarsaa gurguddaa kaffalaa ture. Kanaaf immoo ammas deebinee aarsaa kaffaluu waan dura hin jiraanneef kanaaf qabsoo aarsaa hin gaafanneen qabsoon immoo kamiyyuu aarsaa lubbuu ni gaafata. Aarsaa barbaachisaa osoo hin taane aarsaa biyya ofiitiif qe'ee ofii irratti immoo aarsaa kaffaluu waanuma jiraate aarsaa kana immoo deemnee gara diinaatti aarsaa wajjin kaffaluu osoo hin taane akka Oromoo tokko akka saba tokkotti aarsaa qe'ee ofii irratti diinni yeroo qe'ee keenyatti nu dhuftu rafnee eeggachuu osoo hin taane tokkummaa keenya ijaarree waan qabnu wal gurmeessinee tokkummaa isaa cimsuun yeroo kamuu caalaa amma nu barbaachisa. Kanaaf ammoo irra caalaa wanti qeerroowwan biyya keessa jirtanii dhaamu qabsoon keessan akka yeroo duraa tarsiimoodhaan qabsoo kana adeemsaa turan ammas abbaan tarsiimoo keenya abbaan mootora qabsoo keenya manidhaa keessatti sa'aatii kana rakkachuun isaa jiroota hamma kanaaf manidhaa turuun isaa baay'ee guddaa tokko gaddisiisa. Kanaaf ammoo hoggana isaa kana akkamittiin hidhaadhaa baafatee gara fuuldura isaa waliin tarkaanfatee injifannoo isaa dhufu injifannoo haaraa galmeessuudhaaf yeroo kamuu caalaa hojii amma nu barbaachisu kana irratti immoo adeemuutu barbaachisaadha. Kanaaf galtanii rafinaadha tokkummaa keessa cimsaa hoggansa keessa hidhaa baasuuf halkanii guyyaa hojjadhaadha. Kanaaf ammoo warrootawwan garan taanetti hidhatanii garan taanetti mootummaa Itoophiyaa bilchiinaatti gowwoomuun tasa isin irra hin jiraanne. Maaliif mootummaan kun gowwoomsee garan taanetti isin ergee rakkoon taane aarsaan taaneef akka hin kaffalle aarsaan kan barbaadan kaffaluun isin irra jiraatu hoggansa kan ta'edha baasuuf aarsaa kamiyyuu kaffalu. Maaliif qabsaaniif qofa qabsoon immoo itti fufu waan ta'eef kanaaf ammoo obbo Jawaaris Baqqaleenis Hamzaanis manidhaa keessa yeroo kana rakkachuun isaan qabsaa'ota qabsaan kufuman isaan nama tokko lubbuun isaanii darbuma garuu immoo nuti warroonni dudduuba jirru miliyoonii 60 Oromoon kun ammoo qabsoo laaffisuun gonkumaa hin danda'amu. Kanaaf immoo qabsoon itti fufuu qabu. Obbo Jawaar akkuma isaan dura qabsoon Oromoo taakuu tokko dudduubatti deebi'uu gonkumaa hin danda'amu waan jedhaa ture dhaadachaa ture. Dhaadannoo isaa sana mirkaneeffachuudhaaf tokkummaa yeroo kamuu caalaa barbaachisee tarsiimoodhaan makamtanii akkasumas waraana bilisummaa Oromoodhaan cinaa dhaabatanii gargaartanii dhaaba keessan kan jaalattan cinaa dhaabatanii deeggartanii isaanii wajjin gara fuulduratti injifannoo keessan Oromiyaa walaboomti ijaaruudhaaf tokkummaa yeroo kamuu caalaa akka nu barbaachisu isiniif dhaamu barbaadaati. Egaa kabajamtoota keenya nuti manidhaa Saawudii kana keessatti yeroo amma ji'ootan 7-8 lakkoofsisaa jirra. Kanas ammoo rakkoo biyyattii mudate kan isa wal qabatee rakkoo kana ammaata kana keessatti baay'ee cinqamaatii jirra. Kanaaf illeen akka gara biyyaatti deebinuuf mootummaa kanatti dhiibbaa gochuun akka isin irra jiraatu asumaan dabarsuun barbaadaati. Galatoomaa ulfaadha. Obboleessa keenya jiru ammaan tana biyya keessatti akka deemaa jirutti uummanni karaa lama ta'eeti osoo uummanni keenya kun bilisummaadhaaf gaara keessa haramaa fi gartee bineensa nyaatu uummanni keenya warri biyya keessa ammoo qabeenya faqa qabu fuudhee raayyaa ittisa biyyaatti jee qabeenya isaa guututti doorsisuudhaan harkaa guuratanii gartee karaa wantaa deemutti jiranii ha horii kannu ha midhaan kannu ha maallaqa kannu akkasumaan akka miidiyaa harkaa jiru kanatti baay'ee gabaafamaa jira. Kanarratti mee maal jettaati? Ablee gartee ifiin qalan bitichuu kanarratti jechuudha. Galatoomii jaala keenya qaalii
karaa kanaan nuti Oromoon har'aan tana baay'ee rakkachaa turre waggaa 160 har'aa tana gabrummaa jala turre. Har'allee mallee gabrummaa san deebuu yaaluu jirti nuti immoo akka Oromootti nama qabsaa'ee gaara keessa jiruuf waa gargaarsa waan dandeenyu qabsoo afaan waan dandeenyu bira dhaabbachuun dirqama lammummaa Oromooti. Kan ammoo raayyaa ittisa biyyaatiif kan waa kannu uummanni Oromoodha, kan har'aan tan ijoollonni Oromoodha, kan warra keenya abbootiin keenya kan waan kana gargaarsa yoo jiraatan ammallee dhiisaan jechuu barbaadan. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhaabsi keenya hanga ammaatti isin dhaqqabsiisaa turredha. Gara fuulduraattis viidiyoolee garaagaraa qabannee waan isiniif dhiyaannuuf biiftuu shoo intarteementii chaanal sabiskiraayib laayikii fi sheer gootanii akka nu deeggartan kabajaan isin gaafannaa. Viidiyoolee barbaachisaa ta'an achi keessatti illee baay'inaan waan argamaniif seenettis akka daawwatan isin affeerree jirra. Har'aaf nagaatti isin jennaa guyyaa biratis.